namoonni keenya hedduun feesbuukatti fayyadamuu malee peejiin faayidaa isaa hin beekanu. Peejiin faayidaa guddaa nuuf qaba. Peejiin gara fuulduraatti kan maallaqaa isaa bu'allee sa'aatii nama guuttate. Peejiin faayidaa guddaa nuu qaba. Dafeellee guddataa. Facebook profiiliin kun faayidaa isaanii beektani. Kanaafuu peejii koopiraayitii irraa bilisa ta'ee peejii seera qabeessa akkaataa hin banattan isin agarsiisa har'aa. Facebook profiiliin akkuma isin beektanu baay'inaan egaa hin deemu. Peejiin ariitiin isiniif guddatallee faayidaa illee ni qaba. Maallaqa illee gara boodaatti saabuun isaanii mala. Peejiin kun warra xiqqoo gurguddateef ni isaaba. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa har'aa peejii akkaataa isin banattan isin agarsiisa. Nafaana bu'aa yalla. Asumaanuu viidiyoo kana waliif sheer godha. Peejiin kiyyaa inni kaan koopiraayitiin irratti ergee jira. Namoonni hedduun ni beektan jedhee yaada. Kun immoo Rio Page kan jedhu kuni asirraan haaraadha sheer godhaati. Nama hunda biraan gaa akka namni follow godhate asiin eegu isiniin jecha. Mee gara barumsaatiin isin dabarsa. Asuma cinaa kiyyatti ilaala. Asuma cinaa kiyyatti ilaala. An asirraan isin agarsiisa. Isinitti mul'ate jedhee yaada. Peejii seera qabeessa akkaataa isin barattan isin agarsiisa. Yalla na hordofaa. Facebook keessan keessa seentani. Sana booda sarara sadii xuxxanii sarara sadii ni beektan jedhee yaada. Xiqqoo mas kana ol harkiftanii bakka pages jettu jirti. Bakka page jettu kana akkana gacuqaaftanii alaabaan siinii beekamti peejiin kophaadha. Amma peejii banachuuf kiyya Rio Page jedhee akkuma isin argattanu fidee jira. Rio Page jedhee fidee jira. Peejii banachuuf deemna amma meena hordofaa. Akkuma isin argattanu gaa Rio Page jedhee jira. Isa Rio Page jedhu himnee kireet isiyeettu gara olii eda'uu qabdu akkana garru kunna. Sana booda geet isiyeettu kana akkas garru kunna. Amma neem maqaa peejii itti baafachuu barbaanne sana. Kana keessatti immoo akkaataa isin yoo isiniin tanillee irraa gubdee isin agarsiisa. Kanaafuu maqaa asirratti fakkeenyaaf ani Riyoo man jedhaa isin agarsiisuudhumaa fi Riyoo jedheera nikisti qoona. Cinqii illee qabu. Nikisti wagga goone asirratti waan irratti hojjechuu fakkeenyaaf waan dibkirishinii jedhan sana fakkeenyaaf waan irratti hojjechuu jennee fakkeenyaaf ammaaliin jedhaa TV jedhu fakkeenyaaf TV waan ta'e jedhu TV jedhu. Yaani annan guba isin waan barbaadan barreeffatani. TV naaf fidee jira. Fiilmii waan adda addaa waan hojjechuu barbaadan isin. Ani garuu zimmeetuman jedhe malee channel TV channel jedheetuman banaara ammaan. Maaliif zimmi jedheetuma isin agarsiisuu jedhetani malee isin waan barbaadan irratti banattani. Kanaafuu amma gizeen akkanatti godhee next TV channel jedheera miti next godha. Isinitti mul'ataara jedhee yaada. Asirratti websaayitii jechuun websaayitii waan barbaadan galchachuu dandeessanii asirra kana dhiiftanii isin skip isheetti immoo gaara gubbaa bakka xiyyaatti qabe kana isii akkana cuqaaftanii. Amma peejiin keenya banamee jira. Asirratti profaayilii otoo update isin dangootanii isii kana geessan akkanatti dhufte amma eegaa peejiin amma banamee jira jechuudha. Peejii akkuma isin argaa jirtan kana banamee jira. Riyoo jedhee peejiin kiyya banamee jira. Dhiifama. Peejiin banamee jira Riyoo jedhee lakkoofsallee waastaappi illee ofumaan ol isinii baasaa. Isinii irrumaa deebitanii erga kanatti deebitanii profaayilii keessan isiniif kaa'aniyyuu isa profaayilii duddubbaa jijjiirrachuu hin dandeessanii isii xiqqoo kanas kunoo eda'oo kana waxuxxanii profaayilii isii walakkaa jijjiirrachuu dandeessanii kunoo meedaa kana keessa duwwaa kana keessa waxuxxan immoo isa walakkaa dudda duubaa kana jijjiirrachuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf akka namoota tokko tokko argattan jedhee yaada. Isiniif gala jedhee yaada obboleewwan kiyyaa peejii haala kanaan banattanii. Gizeen banattanii peejiin keessan booda akka kiyya kanatti ol isiniif ba'a jechuudhaan kiyyallee amma asirran jiru haarawaa waan hin baneefi takka gizee jedhee asirratti ol isinii ba'a kunoo gaara gubbaa kanatti asirratti bakka xiyya isinii qabetti gaxuxxanii seenuu dandeessanii peejii keessan jechuudha. Kanaafuu amma immoo peejii keessan gizee seentanu kunoo amma kiyya argattanii fakkeenyaaf kan profaayilii kophaatti gararree jira Riyoo peejii jedhee gal jedhee jira amma peejii asumatti seentanii isin. Xayyib peejii sana peejii samman kireet godhee irraa hagubu jennu. Tarii warroonni irraa gubuu barbaadan jedhetanii. Xayyib kanattaan suudhaan immoo isin agarsiisu dura bu'ee erga peejii keessan kireet godhatanii kaatanii peejii keessan erga banattanii kaatanii asirratti fakkeenyaaf namoonni tokko tokko lookshiina fa'aa kaa'atanii lakkoobsa fa'aa maxxanfachuu jira. Wanna garaagaraa maxxanfatu namoonni hedduun isin waan feetan kaa'attanii fakkeenyaaf an amma hin maxxanfadhu maaliif waan hin barbaanneef. Isin yoo dhiiftanii yoo barbaadan isin immoo ni maxxanfatanii fakkeenyaaf edit page jettu yookaan kiin bakka qalamii kana xuxxaniitiyye isin hogga xuxxanii akkanatti isinii baasa informationii isaa hunda isaa jechuudha. Asirratti waan barbaadan hojjechuu dandeessanii kan duddubbaa kanatti jijjiirrachuu dandeessanii argattan jedhee yaada. Dabalataan immoo
maqaa edit name isa jedhu kana yoo xuxxanii asirratti maqaan jijjiirrattanii descriptionii isaa websaayitii waan adda addaa lakkoobsa iimeelii waatsaappii lookshina keessan bakka fooloo kunoo fooloo as yoo xuxxanii fakkeenyaaf fooloo achirratti ol baafachuu hin dandeessanii irraa gubuu hin dandeessanii kunoo akkuma fooloo jira waan ta'e jennaan kunoo yoo keessan fooloo hin qabne as xuxxaniitiyyee isa kanarraa dileet gootanii bakka fooloo kana yoo xuxxanii tarreetti isinii fidaa kunoo yoo viidiyoo bakka viidiyoo kana kaa'achuu barbaadan waan fetan keessaa waatsaappii iimeelii yoo namni achiin dhufu jettan miseenjera yoo barbaadan waan fetan kaa'atani irra guddeessi immoo fooloodha. Foolootu isinii gaariidha. Fooloo kaa'atanii kunoo seefii jettu gaara gubbaa kana xuxxanii seefii itti godhatan jechuudha. Kana yoo xuxxanii seefii itti isiniif ta'a jechuudha. Maaliif kiyya fooloo irra jira. Kanaafuu isin hundinuu fooloo irra kaa'atanii asirratti lakkoofsatti galfachuu waan feetan kun isiniif kennee jira bakka isiniif kennee jira waan feetan barreeffachuu dandeessanii websaayitii keessan waan adda addaa barreeffachuu dandeessanii yoommoo dhiiftanis fedhii keessan anammaa hin barreeffadhu dhiiseen jira jechuudha maaliif mul'achuu hin barbaanne lookshina koos kaa'uu hin barbaanne waan takka kaa'uu hin barbaanne waan ta'e jennaan dhiisi akkanatti dhiisee duwwaa jira kun websaayitii kiyyallee hin galchine egaa peejii akkanatti banattanii peejii banachuun xiqqoodha akkanatti banattanii poostii yoo gootamu jechuun immoo akkana yoo argitan kireet poostii jedhu jira yoo isa dhiiftan immoo kuno bakka poostii jedhu kunoo qobaatti ni baasiira bakka footoo waan hunda isin kun immoo viiwuu isin jettu kun immoo akka fakkeenyaaf namni alaa dhufee ilaalaa wayii akkasitti keessa galtanii ilaaluu dandeessanii fakkeenyaaf akkanatti keessa galtanii ilaaluu dandeessan jedheetan egaa obboleewwan kiyya barumsi waa'ee peejii banachuu kana fakkaataa isinii galee jedhee yaada peejii akkanatti banattanii itti fayyadamtan qallaalidha. Kanaafuu dabalataan warroonni gama hundaan gaafii hedduu na gaafatanii ramadaanaa wal qabee deebisuu hin dandeenyellee kanaafuu an suuta suutaan isiniin deebisaa dhiifama naa godhaa isiniin jecha nagaan naa jiraadhaa galatooma.